odeeffannoo beekeessaa kanumaan xumuruudhaan odeeffannoo bargamatti hojjetu Manchester Cityin shaampiyoonii waancaa FA England ta'uusaa mirkaneeffatee istaadiyoomii Wembleytti Chelsea waliin taphachuudhaan goolii 1-0 injifatee shaampiyoonii kan ta'e deeqa 72 Antoine Semenyo goolii injifannoo kan Manchester Cityin taphataa galchee taphni boqonnaa dura of eeggannoo irratti kan xiyyeeffatedha kan ture. Chelsean ittisa irratti xiyyeeffateen taphachaati kan ture. boqonnaa deebii hangatee kan ittisarra caala fooyyeedha kan ture. Chelsean bara dorgommichaa waancaa malee xumuruusaa mirkaneeffate Manchester Cityidhaan mo'atamuu isaatiin wal qabatee kilabichi tarii osoo waancaa liiga Awurooppaa waancaa FA England kan fudhatee ture karaa qaxxaamuraatiin carraa liiga Awurooppaa irratti hirmaachuu ni argata kan ture. Kanattis osoo fayyadamin kanaaf Chelsean Manchester City ammoo morkii waancaa sadii keessa kan jiru lama harkatti galfateera. Pep Guardiolaan leenjisaan kilabichaa waggaa 10 Manchester City leenjiseen waancawwan garaagaraa 20 Manchester City waliin shaampiyoonii kan ta'e erga bara 2016-17 Manchester City leenjisuu eegalee as tapha waancaa 12 dursuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti Pep Guardiolaan kan inni argamu kana keessaa 9 istaadiyoomii Wembleytti shaampiyoonii ta'uudhaan riikardii gaarii Pep Guardiolaan kan qabu taphoota 25 Wembleytti Pep Guardiolaan durseen 16 injifachuudhaan riikardii gaarii kan qabu waancaa FA England akkasumas Carabao fi Community Shield 11 Wembleytti shaampiyoonii ta'eera. Pep Guardiolaan erga bara 2021 Manchester Cityin Chelseadhaan mo'atames osoo hin mo'atamin imalaatti kan jiru. Chelsean waggaa bara 2021 yeroo xumuraatii fi Manchester City erga injifateen kilaba kana injifateen beekuu taphoota 14 darbeen 11 mo'atame 8 qixa kan ba'e taphoota kanneeniin goolii 26 fi 7 Manchester City dhaan kan mo'atame. Chelsean istaadiyoomii Wembleytti ammoo tapha waancaa Carabao fi FA England 5 darbeen Chelsean istaadiyoomii Wembleytti hunda goolii sun galcheen kan mo'atame riikardii gadaanaa istaadiyoomii Wembleytti kan qabu. Chelseadhaan wal qabatee Xavi Alonso innisaa kilabichaa gochuudhaan qacaruu beeksiseera. Chelsean Alonsoon waliigaltee waggaa 2030 Chelsea isa tursiisu kan mallatteessee adoolessa dhufu hojii kan eegalu akka teesse kilabichi foomseera. Baay'ee Leverkusen keessatti hojii gaarii hojjechuudhaan hojii leenjisummaatiin kan ija kilaboota hedduu keessa kan seene Xavi Alonsoon Bundesliga Jarmaniin osoo mo'atamiin yeroo jalqabaatiif Baay'ee Leverkusen shaampiyoonii kan taasisee ta'us Real Madrid keessatti taphattoota ciccimoo walii galuu hin dandeenye Vinicius Junior akkasumas ammoo Federico Valverde fa'aa waliin walii galuu hin dandeenye Chelsea keessatti ni milkaa'aa kan jiru kan eegamu ni ta'a. Odeeffannoo biraatti hojjetu Premier League England torbee 37ffaatiin Manchester United sadarkaa 3ffaan xumuruusaa kan mirkaneeffatee Bruno Fernandes riikardii qooddateera. Akkasumas West Ham United kaleessa mo'atamuu isaatiin wal qabateen karaa shaampiyoonshiipitti gadi bu'uudhaaf kan dhiyaate kaleessa Old Traffordtti Manchester United goolii 3-2 Nottingham Forest kan injifatee Luke Shaw akkasumas ammoo Maatiyaas Kuunyaa fi Bryan Mbeumo goolii injifannoo kan Manchester United taphattoota galchanii kan Nottingham Forest mo'atamuudhaan baraaramu Murato akkasumas ammoo Morgan Gibbs White gooliiwwan lamaan galchaniiru. Manchester United taphoota 37 irraa qabxii 68 walitti qabachuudhaan bara dorgommii 2025-26 sadarkaa 3ffaan xumuruusaa mirkaneeffateera. Manchester United torbee darbe hirmaannaa Champions League Awurooppaa mirkaneeffachuun isaas ni beekama. Bruno Fernandes riikardii kan qooddate bara dorgommii tokko Premier League Englandiin kubbaa goolii galee hedduu mijeessuudhaan riikardii Thierry Henry akkasumas ammoo Kevin De Bruyne kan inni qooddate kubbaa goolii galee 20 mijeessuudhaan riikardii taphattoota kanneen kan inni qooddate Thierry Henry bara dorgommii 2002 akkasumas 3 Arsenal keessatti kubbaa goolii galee 20 mijeessuudhaan bara dorgommii tokkoon riikardii qabateeti kan ture. Sana booda Kevin De Bruyne bara dorgommii 2019-20 Manchester City keessatti kubbaa goolii galee 20 mijeessuudhaan riikardii Thierry Henry kan inni qooddate bara dorgommii 2025-26 taphataan sarara gidduu Manchester United Bruno Fernandes kubbaa goolii galee 20 taphattoota Manchester Unitediif mijeessuudhaan riikardii taphattoota kanneen kan inni qooddate tapha xumuraatiin Bruno Fernandes kubbaa goolii galee kan mijeessu taanaan riikardii kana harkatti galfachuudhaan kan dhuunfaasaa kan taasifatu ni ta'a. Bara dorgommii kana Manchester United keessatti taphattoota
ga'umsa addaa mul'isaa jiran keessaa Bruno Fernandes sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu taphataa cimaa Manchester United bara dorgommii 2025 ta'uudhaan torbee darbee filatamuun isaa ni beekama. Bruno Fernandes taphoota birootiin kaleessa Brentford fi Crystal Palace waliin morkachuudhaan kilaboonni kunneen goolii lama qixa kan isaan xumuranii Brentford fi Dango Otara goolii lama kan galche akkasumas immoo Crystal Palace fi Ismail Assar fi Adam Wharton goolii galchaniiru. Adam Wharton goolii isaa jalqabaa Crystal Palace kan galche turtii baatii 16 booda Premier League Englandiin Adam Wharton taphataan sarara gidduu kilaboota kan akka Manchester United, Manchester City barbaadamu Adam Wharton kaleessa goolii galchuudhaan kan inni miila isaa eeggate Brentford kaleessa sila osoo injifatin garaagarummaa Brighton waliin qabu kamitti dhiphisuu kan immoo kilaba qixa ta'uudhaan sadarkaa isaa fooyyeffachuudhaaf illee carraan argata kan ture ta'us garuu dirree fi deeggarsaa fuulduratti qixa bahuudhaan qabxii murteessaa lama Brentford kan dhabee hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuudhaaf morkachaati kan jiru. Amma garaagarummaan kan Brentford fi Brighton gidduu jiru qabxii tokko qofa kaleessan sila osoo injifatiitii ture sadarkaa torbaffaa Brentford Brighton ni fudhata kan ture Brentford ta'us garuu carraa kanatti fayyadamuu hin dandeenye. Everton dirree fi deeggarsaa fuulduratti goolii 3-1 Sunderlandiin kan mo'atame Brian Brobby akkasumas immoo Enzo Lefi akkasumas Wilson Ensidor goolii injifannoo sadan kan Sunderland galchaniiru. Everton dirree fi deeggarsaa fuulduratti 3-1 kan mo'atame. Brighton Wolves fi Fulham goolii tokkotti kan isaan xumuranii Matthias Mane Wolves fi goolii galchee akkasumas immoo Robinson penaltiidhaan Fulham kan goolii qixxeessitu. Fulham kan galchee Leeds United ammoo dirree fi deeggarsaa fuulduratti Brighton simachuudhaan goolii 1-0dhaan kan injifatee sa'aatii daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa qixaasee keessatti Dominic Calvert-Lewin goolii galcheen Leeds United Brighton kan injifatee tapha biraatiin ammoo St James Parkitti Crystal Newcastle United fi West Ham United waliin morkachuudhaan Newcastle United goolii 3-1 tapha kana kan injifatee Nick Voltemaden daqiiqaa 15 irratti goolii galchee sana booda William Osula 19 fi 65 goolii walitti taasisuudhaan goolii lama galcheen jijjiirame kan seene Castellanos ammoo goolii West Ham United mootamuu irraan baraareen kan galchee daqiiqaa 20 eegalee deeggartoonni West Ham United istaadiyeemii keessa turan istaadiyeemii kadhisanii bahaatii kan turanii West Ham United taphoota 37 irraa qabxii 36 walitti qabachuudhaan sadarkaa 18 irratti kan argamu gara liigii gadiitti gadi bu'uudhaaf dhiyaateera gara shaampiyoonshiipitti jechuudha. West Ham United tapha xumuraatiin taateen addaa kanuu yoo uumamu alatti carraan liigicha keessa turuusaa baay'ee dhiphaadha. Kan West Ham United Tottenham tapha tokko kan injifatu taanaan turmaata mirkaneeffata. Akkasumas ammoo West Ham United liigicha irraa gaggeeffamuusaa gara shaampiyoonshiipitti gadi buusaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. Torbee 37ffaan kun har'as akkasumas ammoo borsii fudhaan kilaboota shaampiyoonummaadhaaf morkachaa jiran Arsenal akkasumas Manchester Cityin qabxiin galmeessanii gama har'a galgala sa'aatii 4 eegalan Emirates Arsenal Burnley kan simatu ni ta'a. Taphni kun Arsenal fi tapha baay'ee murteessaadha. Shaampiyoonummaadhaaf Arsenal morkachaati kan jiru turtii waggaa 22 booda kana milkeessuudhaaf daran dhiyaateera. Arsenal taphoonni lama osoo isaaf garaagarummaa qabxii lamaan qabxii 79 walitti qabatee sadarkaa tokkoffaan dursaati kan jiru. har'a Arsenal dursee Manchester City waan taphatuuf kan injifatu taanaan garaagarummaa Manchester City waliin qabu qabxii lama gara shanitti kan bal'isu ni ta'a. Burnley gadi buusaa mirkaneeffateera. Sagantaa taphaa guutuudhaaf qofa gara dirree kan seenu ta'a. Premier League England bara dorgommii kanaatiin kilabiin goolii hedduu irratti galee Burnleyidha. Taphoota 37 goolii 73 kilaboonni irratti galchanii marsaa jalqabaatiin Arsenal dirree finaal goolii 2-0 Burnley injifateeti kan
ture rikardi gaarii kilaba kanarratti kan qabu Premier League Englandin bara 2024 goolii 5 jiran Emirates kan injifate akkasumas immoo finaala bara 2023 goolii 3-1 irratti kan to'atu Arsenal injifannoo olaanaa Arsenal kan argate Borussia galgala sa'aatii 3:30 irratti Vitality Bournemouth Manchester City sa'aatii 4:15 tammoo Chelsea Tottenham kan simatan City waanjaraaf morkachaati kan jiru qabxii lamaan Arsenal kan inni caalamu har'a Arsenal yoo injifate Manchester City mirqama injifachuu irraa eegama ta'uu baannaan Arsenal har'a injifatee boroo Manchester City injifachuu baannaan shaampiyoonii ta'uu isaa mirkaneeffata waggaa 22 booda jechuudha. Bournemouth hirmaannaa Champions League Europa argachuudhaaf carraa kan inni qabu isaa fi Liverpool keessa inni tokko kilaba shanaffaa ta'e England bakka bu'aa kan jedhu kan eegamu ta'a. Bournemouth kan mootamu taanaan Liverpool dursee kan mirkaneeffatu ta'a. Gidduu isaanii garaagarummaa qabxii afuriiti kan jiru. Liverpool qabxii 59 sadarkaa shanaffaa irratti kan argamu kan boru waliin tapha qixxeessituu lama kan qabu. Bournemouth immoo qabxii 55 sadarkaa ja'affaa irratti kan argamu. Leenjisaan Bournemouth Andooni Iraayolaa boru Vitality tapha isaanii xumuraa kan dursan ta'a. Torbee dhufuu tapha torbee 38ffaa kilabicha dursuudhaan akka gargar ba'an dursanii foomsaniiti kan turan. Tottenham boru dirree finaala Chelsea waliin morkii taasisuun kan injifatu taanaan liigicha keessa turuusaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. Tottenham faallaa kanaatiin akkuma sila kaaseen Tottenham boru yoo injifatee West Ham United ammoo gara shaampiyoonshiippitti gadi buusaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. Kanaaf Tottenham carraa guddaadha kan qabu. Tapha lama isaaf irraa qabxii 3 qofa kan inni barbaadu. Tottenham taphoota 36 qabxii 38 walitti qabachuudhaan sadarkaa 17ffaarratti argamu. West Ham United ammoo tapha tokko qofa kan isaaf qabxii 36 sadarkaa 18ffaarra kan inni jiru. Gidduu isaanii garaagarummaa qabxii lamaatti kan jiru. Kanaaf Tottenham boru Chelsea yoo injifate qabxii 3 milkeeffate kilaboonni liigicharraa gadi bu'an sadanuu adda bahuudhaan kan beekaman ni ta'a. Wolves fi Burnley dursanii gadi bu'aniiru. Boru Tottenham Chelsea yoo injifate West Ham United kilaba sadaffaa gadi gara shaampiyoonshiippitti gadi bu'e ta'uudhaan kilaboonni hunduu kan beekaman ni ta'a.